Galagan tabaadiyummaa ittiin dhufan san dagatanii kun durriyee magaalaa ta'a. Kun immoo mana karambullaa mana puulii oolaa. Kun immoo waan biraa dalagaa. Kutaa 9 illee gaafa gaan harca'e. Parsantii 100 keessaa yoo guddate parsantiin 30 yookaan 40tu gara sadarkaa lammaffaa pirippii seena. Gaafa pirippii kutaa 11 fixanii gara yuunivarsiitii deeman parsantii 10 deebite. Sunuu yookaan ari'amtee galtii yookaan waan biraati. Namni keenya barachuun dirqama filannoo hin qabne waan ta'eef dhaloota akka waliin barsiifnu waan kanarratti akka nu jajjabeessitan akka nu cinaa dhaabbattan yoo guddate waan yeroo takka laaqana ittiin nyaattu barataa tokko waggaa tokko ittiin barsiisa. Birriin Itoophiyaa 2000 barataa haadha abbaa hin qabne tokkoof daftaraaf qalama waggaa tokko inni ittiin baratu bitti. Namni tokko yoo gabbaa'e har'a biyya biraa miti Itoophiyaa keessatti laaqanni birrii 1000 gadi hin jiru. Nama lama hiriyaa kee yoo affeertee qarshii 2000 laaqana nyaattee baata. Guyyaa tokko ati beela ooltee qursii nyaattee laaqana jaampi gootee hiraata nyaatta waan ta'eef barataa hiyyeessa haadha abbaa hin qabne tokko barsiifte lammii barsiistee jechuudha. Namni biyya Arabaa jiru yookaan riyaalli 50 yookaan namni biyya Faranjii jiru doolaarri 10 barataa tokko biyya keenyatti daftara waggaa tokko inni ittiin baratu bitti jechuudha. Kanaaf namni hundinuu waan gaarii tokko akka nu bira dhaabbattani mana mubaarakitti sandee sa'aatii 3tti qabannee hundi keessanuu akka irratti nu argamtan waanuma jedhu dabarsuu barbaade ulfaadhaa galatooma. Baay'ee galatoome ergaa bareedduudha. Addunyaa fi akhiratti illee nama fayyaddi. Galatoome Arafaat koo Rabbi nu haa laaffisu barnoota ammayyaatiis akadaamii islaamaatiis nama waa beeku waa hedduullee jijjiira. Rabbi illee beeka addunyaa haqa mirga ofiitii mirga namaatiis bineensotaati illee jireenya kana ufuu beeka. Warra waa baratu Rabbi nu haa godhu jabaadha waa hedduu haasofne kanarraa sabu'aa qabdu warra itti dalagu nu haa godhu ta dogoggorrees Rabbiin keessatti irra nu haa dabru hedduudhaatu kafalaa jira tokko kana keessa beela jira tokko mana hidhaa jira kaan gartee mana mustashfaa hospitaala jira kaan hojii dhabee kaan ilmoo dhabee kaan haadha dhabee kaan akkoo dhabee kaan abba dhabee waan adda addaatiitu hawaasa keenya kana keessa jira hunda furmaata kan nuuf danda'u Rabbi callaa hanquma dandeenye irraa akkuma cabanii okkolan jedhanii gartee Rabbiin abbaa qabeenyaa hunda keessa naa godhu abbaa qabeenyaa illee guddaa qabna gartee kana waliin wal quban qabnu Rabbiin warra dammaqu nu haa godhu hunda keenya nu haa duroomsu galatooma jabaadha Rabbii keessa sodaadha tikuma Rabbii keessa walitti deebuu dhabuun mala jirana har'aaniin viidiyoo kanaan haasa'u boru rest in peace jettanii waan irra keessan fadhu gartee Saadaam Iddiitiin godha fadhoonaa isa godha jechuudha kun shakkiin qabu saniif guyyaan kun sadii kaleedha har'a boru kakaleen deebi'u ilaa qiyaamsaa ka amma keessa jirtu kana sa'a takka tanatti fayyadama wa allaysa lil insaani illaa maa sa'aa وأن سعيه سوف يرى هجي إساء المنما كان أبوانو من دلقات مالي جنة حافظ جهنم بيفز سمالي هنتان جل هجي إساء تنقل مي إساء قويا برو أرقات شوف تاجا ربي سنو قيسين ربي چاني سنجال الله نقيا في رحمن نبي چخيني محمد أبا إبراهيم أبا فاطمة رتي هاجراتو ورى إساني وجين خاف مناقلو قالتو مسادان كين أسمرتي دابا تقن تابراتي يو ربي ولد ديبس ولد ديبنا دعا إنو دقاتنا يو جرانس يو دونس أنترمان سنداما يو كان خيسا نمدي كان خيسا kartee waan adda addaa uummataan waliin nama buusa viidiyoo tartiiban qabneeni rabbuma keessan sodaadha hundi mindaasaa argachuuf ta'a taayyeenu maal jechuudha kan jee mindaasaa hin argataa bar namni isa dura maal jechuu jee bar hedduu jira seenaa dhiisee deema seenaa hamtuu gaariis namni dhiisa Hitler seenaa hamtuu Fir'aun hamtuu warri nabiyyoota miidhuu tures hamtuu sahaboonni gartee gaggaarii dhiisanii deeman abbootiin teenya qabsoo kanarrattis waan gaggaarii dhiisanii deeman anaaf yatoo taaptaap dhiifnamoo seenaa akkam dhiifnee deemnaa geemaan beekamnamoo hayyuu taanamoo aktiivistii hawaasa kanaa taanee tokkummaa taanee gartee waliin deemnamoo gandummaa leellifnamoo maal taana isinummaa maratadha namni waan goon hin jiru anything is possible jette faranjii waanuma hin dandeenye hin jiru lubbuu namaa deebisuu malee namni waa hunda godhuu dandeenya rabbiitu allama al-insaana maa lam ya'lam jee gartee waan hin beekne ilma namaa kana bare namni xayyaara kanaa dhalee waaw jedhaa bara فرنجي تنجا ربي فرنجي تولتين لالتني جرخين وفي أنفسكم أفلا تبصرون أكم تربين ديزاين أسقول خنا لا لما جران guyya tokko gaaza bakka ijatana guyyaa gartee mabraati chaarjii itti guutu guyya tokko itti guutee saadam ijatana ittiin dhagaa tokko parsantii 50 irratti itti jijjiiradheette
in guuta jedhee dhabee hin jiru. Akkas. Guutuu hin beeku. Akkas. Saniif kana hunda rabbiin dizaayina kana godhee waa takka itti nyaachuu malee waa takka gootu rabbii teekkee godha. Saniif jabaadha. Asumarratti warra ajandaa qabsiisu hin ta'ina. Asumatti warra fi hayyuu ta'u, aktiivistii ta'u, beekamoo ta'u, feemasii ta'u, nama arrabsu, walitti saraarsu, sadaqaas nama guru kanaa miti jara keenya. Mee akhiraa tanaaf yaa wallaahi hanqafeeta caffartuus duuti nabi Muhammadin dhiisin maal jee nabi Muhammadin alam yajidka yatiiman fa'aawa bar miskiina turtee jedhan boo yataama. Maa gandarraa dhufne daganna jara keenya. Miskiina turre. Miskiina tu doa qabbanaa qofa qabna biyyatti doa vaaziliin bitatee namuu rafaanii boo baadiyyaaf magaalaan. Sunuu argame. Sunuu argame. Daabboo nyaata kan waan takka nyaannu yeroo garii waliin gahu rakkoo keessatti guddane jara keenya maatiin teenya harka qalleeyyi baadiyyaa fi magaalaa jirti hundisi. Gana jara keenya nuti barri badhaadhinaati miti gana jiruu tana rabbi nurraa jijjiiru. Gana nuti mootummaa faarsuu nuuf hin geenye. Gana mootummaa qeequu malee nuti faarsuun gana nuuf hin gana hanga abbaa biyyaa taatee lafti ta'e qilleensi kee maqaan kee eenyuun ta'e waan hundi si jijjiiramu gana ati boo ganaanoo baadoo. Duuba Itoophiyaan gana. Saniif namni gandummaa silleelesina addunyaan amantii takkaataa nu jette amma Awurooppaan tun dhiistee waan biraatu bifummaa gandummaa gartee biyya adda addaatti irraa Ameerikaan jiraatu kun akka uummata tokko waliin jiraata. Keenya gartee shanan gibee tana keessaas waa hedduu jira ganda. Afran qalloo tana keessaas balbala hedduun walirra lolti. Siikoo amantuutunis waluma fixaa oolti. Dhiyoo tana nagarree ijoollee teenya takka harargeettota maqaa jijjiirreettee kaate takka. Hin argine. Wanta seetanii jara keenya tiktookii torbaanitti maqaa jijjiirtu maqaanitti torbaanitti Eessa jijjiiru bee? Jijjiiru afran qalloo itu anniyya boora eenyu qalloo furdoo jinnii jettee wali gayyaatee ciqilfattee dhiirtee kami gandummaa leellifti jaarraa 20 takka keessa andinnetii leellisuu qabdaa bar jirana tokkummaa sanuu ilmaan dhaloota bahaa ta'e ilmaan jaarraa abbaa gadaa waaqoo eenyu ilmaan islaamaa kana ta'e maaluma jara keenya fitinaan tun harargee biyyinuu jijjiiruu hin danda'u yoomuu itti biyyitti olii galte malee. Never. Maqaa keessee ta'e agartee waa hundumaa jijjiirtu. Eenyu Sheekh Maamar Rashaadi biyyi Itoophiyaan teenyaa jaanii qabsaa'u turan Itoophiyaa guutuu kutaa Oromiyaati Itoophiyaan teenya nuu malee jiraattu jaanii qabsaa'u turan. Isi waan xiqqoo ganda deebitanii qabalee 01 lafti tun taamaarreeti. Shamarri kun lama waa isin gaafachuu itti naaf fakkaate sa'aatii. Aboo waan fuudhaaf heerumaan na gaafatanii waan ni kaan an gaafatin rabbi sodaadha. Yoo gaafatanii dafa qabaasa gaafadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandummaa fi fuudhaaf heerumaa nurraa dhiisa. Namni fuudhaaf heerumaa dagatee manutti hin gaafatina. Laa wallaahi waa'ee fuudhaaf Garaartuma isin galtanii dhiisa rabbi alhamdulillah jedha. Obsee qofaan hin beekne malee. Laa anillee waan fuudhaa heerumaatirraa isin gaafachuu. Galtanii karaarraa ifi akkuma daraartu. Rabbi nu haa galchu inshaallah hin galla gallee jirra garuu. Yoom re duutinis hin beekamtu guyyaan karaarraa galanis hin beekamtu jedhe. Rabbi isin haa galchu boo yeruma gabaabduutti karaarraa. Aamin. Gara mana nagaa mana keessaa gadi hin baane isin hin arine mana tasgabbii raahaa keessatti argattu. Fuudhee ari'ee san rabbi siraa qabu. Arruma fuudhee aruusa si afeera borus aruusa si afeera bara ammaas. Hayya isinis aruusa si afeerti. Sababa uummata kana dheengaddume waan la du'aa itti goone baarakallaa lakkuma jennee balaan buute maali jechuu jira namni. Rabbi akkas. Gaafii nan isin qabu ani isin warra biyya biraa taa'ee warra daasporaa kana shaantaa hulaarra kaayanii jaanii maqaan balleessan kana maaliif irraa dhorkine qo'e. Maaltu kaaye shaantaa? Shaantaa kaayifumaaf kaayama. Shaantaan hin kaayamu. Shaantaan waan dura haasa'u jiran. Jara kan gaarbeeja fa'a alaaf qoshaasha farraa kaaya malee namni. Aboo tokko bara shaantaa ala naa keettee dhee gaarbeeja kun ofiistaala gurraachaan ala namaa kan. Onu YouTube ma dummeeffachuuf. Qoshaashaa ka fuudhee lixee jira bara. Maqaan wallahi isla isin dhamaatuun tartiiban qabu wanti namni tartiiba qabu duru haruma irratti wal fuudhe haruma rabbii waliin jiraata jiran wanni shaartaa lama kan jiru dubartiin nama kadhataa'u abbaa mana kiyyaana dhiisee deeme kunoo akkana ta'ettee kadhatte miskinni duri gaafa gartee namni aarii akka biyya faranjii kana yoo mataa dhukkubsee boksiin faa dhaawaa miti garii. Naan waan warri dur walii yaamare bara 90 fi marre gaafa noo naan waan jiru sana gaafa sarraa somarraa eegaltee bar rabbi rahmata isaa godhu. Gaafa duri san bar dubbinaan waan isa dhugaa ta'anii dubartiin akkuma biyya kana nuti yaa Allah janna yaa sheekh kanatti dirmadhaa itti malee boorsaan alan taa'u bara alan jiru. Isin barreessinu dhugaa rabbii daraartu isimoo keessattuu isin laala. Amma namni waliin ari'u yoo walii tees bakka meeqa galaa miti bara kana kootu ta welcome gootu jira waliin ari'u. Addunyaan badde jaartii nama jala gurratti lubbuu amma jabeeffadha akka faranjii saree faranjii wayii gallaqqifti this my dog jettee jaarsa keessa hin addanbeeyina akkuma boorsaa fannifattanii yaatanitti hadiiqaa moola bakka deemtan jabeeffadha I love you akkas kan hunda barsiisa yoo isin jaarsa keessa hin kunuusin guyyaa aruusa deemtan tolfattanii guyyaa mana keessa dhutan raroo yoo uffattanii it's no good
Yaa dubbii Jabeessa isaa kunuunsa abbaa mana kee lubbu baraati bara dhiirtii akkam dubartiin asiin dura akkam gootii Sanitti jabeessa. abbaa ummaa yennaa waan tokko na dhufe sirba tokko naa umeeti cuftee ummaa gaaf tokko gayyaate waa weeti gaafa namti nama boochisuus sagal na waraantee jaalaltii alaalaa ka gaafa jirus amma ummanni maraachuuti maraatee barre yaa jiran jaartii ta jaarsa qabdus ummaa yetti gayyaate ilmoosiiti hojii gayyaate sa intalti ilmoosiiti moo obboleeyyasiiti ilmaan isiiti bar Siifii kenna naaf kenni Marreen si gosi kan nase kan naa qabii jira muudee. Karaa irratti dhage guyyaa wanta tokko osoo horonna yaa jira dhage. Sirba nama dhageessa magaalaan raayyaa makiina raayyaa namni dabadee namti. Guyyaa namni kana booyee ijee sagal na waraana jirtu ijee ani maaliin jeen haadha moo'aziin haadha moo'aziin nama du'e warra siyaasaa hidhee biyya jeesse moo artistoota du'e moo maaliin jee. Jannaan sirba tokko haaree tokko beenaan jette. Sagal na waraante jannaan tajaarsi ariyees tajjana. Nu tagartee dura irra jana hundi si gayyaatee injitee bara. Yoo waan akkasii argitan bakka yeroo dardarummaa keessanii sayyaadadhaatii irra darbaatu maamiti. Bar jaalaltii nama cufanii qabdi akka nama gooto akka nama goone wala hawla wala quwwata qalbii nama fuutee nama raajjeto. Mee yeroo naa kenna gaafii Tashukrii tokko ta algaa keessa namoonni nama gangalatu. Tajaarsa qabdus tajaarsa qabu jaartii qabu nama gangalatu. Lafa tana takka harree gangalatanii jira. Abo isin galchu gana isin dhufe ka ifannisa joos gana isin dhufa ifannisuuf gaata gurratte gayyaatu Obseen waa isin gaafachuu feetina fakkaate Inshallah obseen gaafadhu mee. rabbi sina obse waan nu fannisaa rabbiin nurraa qabu. amin Gabaabsi Dhiifama gaafadhu. ustaazaa gaafii wayii isin kasirbuus gaafachuu numa barbaada boochisa garuu mootummaa numa boochisa ayye agaruu as keessatti isin gaafachuu wayii xiqqishuu nattanni jettan natti qirjedha uummanni as keessa jiru kunii fi akki gootu waan dhuunfaa ta'e taate keessumaan barreeffadhu waan uummata waan sala Naa waa'ee hajjiitirraa takkaatu maal jette Dhala waa'ee hajjiitirraa isin gaafachuudha waa'ee dhuunfatillee. dhufne maal goota yoo zaman hajjii ati hayyee maali hajjii Tama hayyee dhiyoo maal tana tatarte tan. Tama dhiyoo tana tatarte tan isin gaafataa jira. dhayite amma ka jaarsin jiru hojii akkami dhayite La hawla. Ma ustaaz abbaa waliin hin geetti hajjiin obboleessaa waliin hin geetti. sa Kan isiniin jedhu dubartiin takka yeroo Garaan itti dhufe. Saddaan gurra badee. akki gootu taan lakkoofsa kiyya eenyurra fudhan hin qabdi daraartuu hin mee qabda lakkoofsa keessan naa kennaa natti isin keessan isin daraartuu gaafa. qabda Pabliikii irratti isinii barreessuu hin dandeetti. hin Pabliikii irratti. qabdu lakkoofsa kiyya wanta irraa fudhadhu wanta dhaqe allahumma salli ala lakkoofsa kiyya peejii kiyya feesbuukii ahlu dhikri daawwaa shoo jala achi jira yoo saabbiin kiyya achi jira fudhadhu Ayyee kalaas isin gaafa. namni ijoollee kiristaanatu galu lakkoofsa kiyya qabdan kanaaf inshallah sanii waan dhuunfaa jechuun saalfiin qabdu boo zamana rasuulaa dhiinni akkana fakkaata laaboraatoorii fuudhanii geessanitti akkana fakkaata dhukkubaati moo wani laguun tuncite moo maaliiti moo irraa gogni salaanna moo ni dhiqan akkana jedhan waa takka jechuun hajji keessa Aishaa itti dhufte laguun so dhiisaate san akkasumatti tolti akka ishee kan warra magaalaa ganda kanaan goone ganda kan rahaa goonee daggaluu jirra fatoo duraati koota walitti himna waan beeytaniin gaafattani gana daawallee himtan wallahi asisin keenya deeqaa shan isin kan gana islaamummaa ta mee islaamummaan siif maali himu qabda deeqaa shan atis daraartuunis atis illuun hundi keenya islaama mee nama amantii biraa akkamitti afeerraa ragaa maal godhanne afeerra namni maama dhugaa ta'uu yoo naa kan isin jaan akkam taatame niin amana islaamummaan tun maalii dhugaa ta'uu garaagarummaa amantii yaafeteetii Allah keetii fi Yesuus yeroo kana dirqama keessa nama afeeruun jiran isin gala no warri public nu baasu miyaan dhuftee miti so akkasi saniif gartee waa hedduu keessa qabsaa'u akkuma gartee sirba tokko naa sirbi mee siin dhaggeeffadhaa joo mee naa gartee sirba hadiisa rasuulaa tokko hadiisa tokko hima quraan tokko aaya tokko olii himu afaan salaataa uumarraa akkana mata duree godhani malee yookaan yoomiyyuu waan baranu iska maqaafir akkanuma duunaa beeka warruma foloowarii taana foloo illuu jalaas dhufnee numa deemna abummaas jalaa dhufnee tuma deemna guyya tokko waan barattu jechuudha kana ta'uu hin qabne manni keenya mana diinii tokko mana barnootaa mana amantii mana qabeenya waa hunda walitti qabachuu qabna jiran addunyaa tana bilaachi rabbiin amma 20 30 40 60 70 80 si raajisee ilmaanuma horuu qofa yoo taate bar namuutu ni hora jaldeessinis ilmoon nurra qabaa bar ni qabaa walii gallee Qabaa garuu nurra qabaare. keessanuu lakkoo hin malee takkooti malee shayitaanni jaartii ni qabaa yennaan fuudhuuf deemtaa hin jeeni bar jaartii ni qabaa naan jee bar aruuzasii ammas na gaafachuu deema guyyaa wal fuudha eenyu nu kaa godheef jechuu ani bira hin jiru hin beeku saniif rabbi isiniif haa baasu. Awas Adam, Adam Kenya doti.
Otee miti. Kanas Sheekh lakkoofsa ammallee osoo Saddam lakkoofsa keessan arga. To'atiin guddaatti Ayye, deebiin ayye. aduu asaaboo uumee maali jennaan inni magaraja duuba taa'ee uummata Isa- keenya kana boochii Isa guyyuma fuudhu as baafna isa. waan biraan gaafadhu fuuluma isaa kana arguu feena. Mataa kun argisiisee bar mataa baangaan irraa ciru jiran kana. Mataa isaa Illu gurbaa kana laa mataa isaa maal fakkaatti jennaan. Aboo illu waan ilaaluu feetan kun rifeensa matuma isaa laalla achuma murteeffadha. sheekhaa dhugumaan amma rakkoo feenya rakkoo biraan qabna amma san malee isuma arguu feena. Akkasii aboo si yaadan gaajara keenya. Rabbino bilisummaa fi isuma yaadan uummanni. Bakka Saddam nu baata amma waan biraan. Saadaa masbee. Guyyaa tokko ayyaara godhe maxxansineeti. As saadaa meegaa Suuraa jennaan. adda addaa maxxansanii suuraa sanallee adda nu bahuuf jijjiirra as bahee haasa'u qaba. Waan adda addaa nu godhanii. Shamarran teenya aruusa godhachuu dhorkee sheekhaa amma. Dhiifama bakka wayii gahee dhufe Aboo waan ati nu goote nyaata xalabadhii dhufe. Fi ana qallibu akil. akkasii. Afaan Sumaalee, afaan Arabaa, afaan Ingilizii, afaan hundaa maashaallah akka sirraa bareedu garuu afaan hundaa nama falatta. Ina kaaya. Namarraa tolu. Yaa qoyta akka gaariitti Caccabsi maaltu siin gahe. afaan Arabaa irraa. Kaanitu ni bade afaan arabaan beeku suudii dhaqee darasaadha waan quraan akka kiyyaa kana waaqaree hin beeku afaan arabaa beektu maaleeshii ta'aaliif yaa maadaam kana hin beeku biyya arabaa kana afaan sahee quraana san beeka qaala allahu ta'ala qaala rasuulullah sallallahu alaihi wasallam beeka ni bade hajji keessatti yaa mahammad fe'ina taruu fe'ina tadaab fe'ina min fe'ina min way jaarin hin beeku maal jedheen quraanuma aayaata wallaahi dadhabe miti ihdina siraata almustaqiim mojaajaan irte hayya suuraa hojii qaree hundi fite ammas aboo firraa ofeetti wota quraana kan in agartee faadiin agartee nuti warra qawmii jallatirraa yetti yaa rabbi nu qaceelchii jee jaan ammas firraa aayaatti akkasumaan osoo quraana qarootti walii galan jaanii ummataan afaan walumaa namaa galchuudha maal kun hundinuu taaptaapis barate guys speed yoo jaame kataa'e Double tap. Devil tap yetti yor haati si yoo dhageesse intala tana maal haasoo itti intalti xiyyaton haati nuyi ajaa'ibdama fiiltara isin akkas tolfattee keessa ta'e yoo fuudhanii suuraa itti argan intala eenyu ta'uu jaanin jechuun arabumoo itti fakkaatti haati dhaltee hundeetu ilmoo. Bareedinni waan bira. Haati nu filtariin intala caaltee baramma hayi. Intala dubbannaa. Filtarri intala san caaltee. haati xiyyaa yoo ma dhufte amata 18 fakkaatti tiktook irra dhufte tiktook irra dhufte wallahi waan ajaa'iba wallahi haadhumati tana jala deemee maashaallah ka jiru dhabamu war silaa dhufte hin dhuftu inshallah. Kana dubbisii ni nafu silaa. Keessaan na dubbisii naaf. Ka takka maa na jette haati xiyya dhufte tiktook irra akkamiin taanaa jettee bara akkamaa godha jee kaanan maashaallah takbiir hin jeen baga qaama maatii jettanii wal jala rabbi sinaa ofuun jeen bakka hunda wal akka gootan isintu beeka dhufte gaama haati xiyya akkamiin ta'a akkamittiin sirbaa olii haa bakka haati ta'e kanuma tiktookii banee faa galatamuun jeen silaa Namni dhabbeen walitti keenya daballeessuun dhabu bara nama asirra babbareedee dhufaa guutaa walitti daballeessuun dhabu. ati eenyu warra isaati afaan suudaan fasitti itti haasawan fa'a anta min suudaan warra kiswaayilii faa keenyaa faa sindiyoo faa waliin ta'anii egaa rabbi nu alaafisu ibboo tiktookii filtira adda addaa godhanii fi ijji akka adurree fakkaatte kana goote hayya tana jenna waaw jaamite haa jaataa'e Duuba sheekha yoo dhiisnellee nama waan addunyaan itti jirtu jara hafuu hin dandeenyu. addunyaa jala deeman hin boqotu kana faa hafuu hin dandeenyu irraa illee. rakkanne bara wallahi oo nama rakkatin kama akkuma ijoollee kiristaanaati waggeeli maatii luqqaas hojii rakkannetti isinillee hojii rakkattan Amma ijoolleen isaanii caala kabajaa qabdi. Ijoollee teenya caala isaanii kabajaa qabaa waan akka dhalkutti. yaa akka keenya kanatti tiktookiin tun akkuma ijoolluma islaamaa tanaafuu sanuu ijoollee kutaa sadii muskila harargee takka arsii baalee warra jimaa kanuma kadachii balleesse bara Sadeeduma kana saree ta'e asirratti. Kanuma. Sareen illee kabajaa. an dur kan hin beeku dubartiin harargee tunis waa sodaatti kabaja qabdiin si addoon danga tarkaanfattee asirra guuttee jirti danga tarkaanfatte bar dubartiin dur harargee yoo waa jettee ni boochi bar wallahi hin boochi Kabajaan hin jiru safuun jaansan hin jiru. Amma wallahi warri Oye maqaanu balleessite maqaanu balleessite tiktookira shayinii si gorsuun dhageessi biyya Somaalee tanuma dhaqee namni akkana yoo ta'e aboo daanguma tarkaanfate namni. Laa hawla walaa quwwata. Nuti bade wallahi. Anillee wanni biraa waan hundi caala wanni natti dhageeffamu waan oromummaa irraa sanuma. Maaliif yoo banne maaliif waluma maaliif duuba sabni sadeen kun callaani waan adda addaa badii adda addaa dalanii asirratti wal tuffachiisna. Saadaam itti jabaaddooti akka saadaam isaan akka addunyaa irraa deemtutti ta qotteedhaan miila ol gargalchitee iddoo irra kana gangalattu hunda
Ada abbaan si agartu guyyaa tokko ilmoon siitu nama agatti gaaf tokko haati xiyyaatu raddoon harree turte. Yattiimi gangalattee. Allah. Walaa ijaayi. Saadaam nyaata nyaachuu jiraate afaan dhugoggeessee rabbi ramata nu haa godhu. Jabaadha eenyu. Gaafii qaba. Faaza gaafii qaba. Salaamu alaikum. Gaafii qabaan. Waan Gaafii qaba. jaartiin gaafatin jaan. Inni gaafadhu waan jaartitee miti. Ani waan biraa Jira bara kana. gaafadhu. Siiresiidha. Siiresiidha. Rabbi. Guddichi dubbiin siiresiidha. Sheemaas dhugumaan qalbii kan qabne. Biyya tokko keessatti saba tokko keessatti sabni sun imaama isaa fakkaata. Mudira isaa fakkaata. Jenereshiniin sun nama jala deemu fakkaata. Ani isin ifatti dubbattanii fuulduratti as baatanii dubbattan. Amma sheekotiin an arkaa jiru tiktooka kanarratti uumamaa teekiti iizii godhanii amantii kanallee iizii godhanii jaarsummaa dubartoota asirratti wal arrasituu laaluu irra caalaadhamoo hadiisa rabbii qur'aana rabbii himuu waan rabbi jedhu himuu ijoollee xiqqoo qaraashisuu nama dargaggeessa ofitti qabanii afaan gaariidhaan ofitti hammatanii diinaa rabbii barsiisutu iiziidhamoo waan namoota foloowarsii waan qabaniif namoonni sun asirratti waan beekamaniif waan namoota lamaan dhuunfaa ajandaa godhanii ani dhugaa rabbii natti maa jettan gubbatu badee jalli bade. Sheekotatu Maalirraa barate? yaa jalli isaa maalirraa barataa jirra sheekota kanarraa dubartiin takka sheeka takkatti irraa qadhaagetteetti dhiyaattee wanna biraa watti haasa'e boru as deebitee diina islaamutu kan heeyyama jettee riyaakshinii isin agarsiistu. Waa abdiirraa kutachuu ta'uu danda'a. Dubartoonni qara'uudhaaf bira dhayittee waa baay'ee jira sheemawaas wanna kanarratti hoo maa hin dalagne gubbatu badee jalli bade an akka nama gama saayinsiitiin sheekotiin Itoophiyaa hedduun gaafan jalqaba masgiida dhaqu nana ishatee jum'aatti saffatula waliin qaban. Sheektichi kutubaa godhu firiizii kiyya laalee ajandaa firiizii ta'e namni hundi kilippii ana laala. Sheektichi afaaniin waa'ee daawaa waa'ee firiizii godha namni ana laala. Hedduu qaanawee masgiidatti deebi'uu haga dhiisuu gahe. Eegas booda maal godhe Dr. Zaakirtu islaamummaa kiyya akka jabeeffadhu na godhe. Ahmad Diidaat kaasetti waa hundaa hordofee waa'ee amantii diinal islaam akka naa galutti namni naaf ibse Dr. Zaakir namoota daawaa godhan hedduu kan jaaladhutu jira namni galeef namni akkatti dargaggeessatti qabatan beeku namoota sanitti akka diinal islaam keessa turu na godhe. So amma karaa sooshaal miidiyaa dhufnuu kanarratti immoo yoo ilaallee jennu namoonni tokko tokko faayidaa waan ababaa ol darban kanaaf jedhee diinal islaamiin iizii godhee teekiti iizii godhee sigaleemi bakka waan hunduu akka danda'amu akka nama sanii tolutti fakkeenyaaf intala takka jira ka pornoo poromiit gootu. Asirratti baatee akkaataa walqunnamtii saalaa itti barsiisan dhiiraaf dubartiin tokko akkaataa itti walqunnamtii itti godhuu danda'a intalli dubaraa takka baatee barsiistu sa'a sanitti ijoollee waggaa 15 waggaa 16 taa'ee dhageeffatamu jawwa sana tiktooki kanarratti maaltu dhagahamaa jira ijoolleen sun ziinaa poromiit godhaa jirti intalli dubaraa takka hadiisni fayyada wama rabbiitu daawaa ol godhanii akkasitti taa'anii viidiyoo baratanii barachuun ni danda'ama. Gayyaatee bar jechuun kanaaf namni sheekaa tokko immoo isii bira seenee an reaakshinii ta'e agarsiiste san tunaan ta'in malee barsiisummaa hankeetti fufii yoo jedhuun gurra kiyyaan dhagaye. Kun sokkoo kan arge ani katabee kaleessuma argee waan kana na arse ani sheekottumaa na arsaa bar sheekottumaa dur waan beera jidduu seentee waan ni jettu tana jiran waan takka qabbaneessuuf jiran mana keessaan itti dubbadhu viidiyoo katabe gallakkise. Tuni akkas feeti dibbeen garii karkarsuun feetu. Ufiifuu ummata tartiiban qabne shari'aan hadiisumaa fi quraana himuufuu yoo bakka dhiirti waa hin daruuraan si goote malee mana keessa teessee abarsiiftuu jedha agarte. Sinigala. So bakka dubartii qiimaaf ittiin godhin wuddii akka gartee dahaba goldii silvarii qaalii fi hin laalle rakkisheef gootu akkuma feetu huccuu aadaa jettee harummasii alaga turgufaa ooltu. Tana dura teessee akkam gootu amantiin fooleen islaamummaa irraa mul'anne jiran arraba isaan nama arrabsan wal arrabsan ganda takka ta'anii sanuu. Tuni waan beera qilleensa biyya adda addaa jirtu waliin xuytu waliin nyaatu waliin ajjeestu biyyattuu beerri waluma iyyaawala waluma dhiisu tana maaltu siin kee dhiisaa qiimaa jalatti hin godhina deemaa jala haqa kiyyanaa barbaada maarii naan jaa tunis nama arrabsitu ni arrabsi dantaa ol arrabsanii ajandaa adda godhatanii warri dhugaa miti warri ajandaa barbaadanii itti himanii sheekanis tanaaf irraa deemaa intalo waan inni takkattiin lole guyyaa tokko dhiuma tana waa'ee qamarra iyyuu turanii bar ganda tokko liqabamanii. Waan isin masalaa namni waan muhimi intala tana ati fi tiktookiin siin malu deemi ati sagalee ta'e asirraa iyyuurra kabaja qabdaa maatiin ta'e islaam akkan aadaa teenyaa miti beehi ummata keessa dubartiin bakka araaraatitti sin dhuftu bakka walgeessin dhuftu kabajumaan ta'e isi mana isi tana paabliik irra gayyaate malee gartee waan muhimi hawaasaan walitti fidu waan dirqama